غافي يو قباتك كنا من ناموس قبودي تول به أصو رسول ربي انتو كين غافتو دندا أصو قرآن لكن أصو حديث لكن غافتو دندا غافا مو خنا لكن أنا كفلت تبافة ربي أفان ديري فدي كفلت دبدا غافا جيمو ما جت غافي سين غافا دو إفما وجين غافتو دنديسا أمو غافي نتي غافتو دانغا غافي خيستي هاتاتو يرو هند شور يس إيه غلطهم غلطهم ما سين ريون فاداي أنا أورمو دا أورمو كريستانا تجارو غافين كيا وانما تو مالي أنا هذا تجدتي أنا تجدتي ما جرما ونانو كيا نانو كنتمي ulfaan abbaaf ulfaadhaa ittiin bu'inii example ati waaqayyoo amantii qabda ani kiristoositti amana atis allaatti amantaa ani kan amane sanitti ni ilaa hin tuqinii kan keessanis ilaa hin tuqinii ulfaan sun sana jechaadha ulfaan ati kan keessanis siifan ulfeessa kan kootirree akka naa ulfeessitu barbaada kabaja olii kennu haa ta'u malee immoo gaafituu gaafatamaa jiraatee jirti gaafi sana deebisuurraa nama ari'uun sirrii dheetoo yaadu maalaa fi namni sun deebi'ee amma faallaa san deemuu danda'a waan danda'uuf gaafi isaa san hubattanii gaafi san deebisanii fi bareedaa irayyaadha asumaan gaasuun koo garuu waan keenya wanta nuti amanu tokko waan nu ulfeessinu tokko arrabsee namni tokko yookaan immoo maqaa balleesse qoreessee jechaa jirta. Okay, rabbii isaa ta'u abbaa barbaade amma yesuus kan kiristoos dhufteenitu waatse waan barbaade jettaniini kiristoos ofirraa dhawwachuu hin danda'a nama sana ofirraa humna qaba humna guddaa qaba jedhee kana mana inni of protect haa godhu malee anatu isa protect godhamoo isatu ana protect godha. Inni waaqayyo ta'ee ofirraa of dhawuu dhabee ani wannan isaaf loon tokko qabu kara biraa waaqa biraan barbaadama malee akkas fayyaada kanamee akkamitti ibsitu kanamaaf hin ibsinee jiru waan amma jalaa kuru ammas ergachaa jira rakkoon qabu siifan deebisa gaafii lama gaafatte lachuutu siifan deebisa tokkoffaa irratti yaada kaaftetu jira tokkoffaa irratti yaada kaafte jira ulfaan abbaaf ulfaadha jettee ulfaan abbaaf ulfaadha wanti jedhu baayibilii keessa hin jiru. Baayibilii keessaa jecha tokkicha naaf fidi amantaa namaaf kabajaa haa jedhu. Ani asin jedhe akka Oromootti kan jedhu. Lakki laali gaalaal amma laal waan tokko jira gaalaal don't give up waan takkatu jira. Amma yeroo dubbannu ati imma akka amantiirraa haasawaa jirraa mitiire. Wanni ijoollee kiristaanaa nurratti jeeyinoomsaa jiru wanni ijoollee waaqeffataa nurratti jeeyinoomsaa jiru. Dubbiin dubbii aadaatii dubbii amantii waan taateef namni gosaan nutu kan jiru dubbii amantiitiimi baayibilii keessaa baayibilii guutuu gubbarraa haga jalaatitti jecha tokkicha amantaa namaaf kabajaa jedhu fidi hin fiddu tokkicha angaruu quraana keessaa siif hin fidan Ustaad Muaz jazakallah quraana fatii dhaabbadhu fatii dhaabbadhu takka haasawaa irra jirra dhaabbadhu. قرآن خيسة ربي سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم جاء وانصار ربي قد يامتني اللي جلان تقيني جلان الربسيني جلاهن تقيني جي بايبلي خيسة جتشة توكيتشة قفا خوان كان جاؤنا فيد هندن ديسو فيدو مالي الجنان أنه بايبلي يرو لمرة سديدو بسيجروان فيدو يودن ديسمو جتشة كانت دري بئي أمنتانا ما هن تقين سينجاو لفنا خاي خناف جولين نورتي جينوم تخطو كفارة خنانين سيدي بيسات أمي ماك سورو مو أمو نمني وندي ولينك أما مالي أمنتاتو كفوجتي خاني فين إبامو واني جولين مسلمة هوغا دانغا نمتي دبرتي وري أستاذني أولبهي بوركوف وري أستاذني أولبهي اتلولوف إيسا أمنتانا مان تكين أجاوف ربي تنو أجاجا في نوتي أتمو غوفتان كان كي بكا اتسي أجاجا أمنتانا مان تكين سنجي أسباسو دنديسا Tole. San tokkoffaa akkasii bira dabara tokko lammaffaa. Macaafa qulqulluu keessatti akkana jedha. Ofirraa hin qaba macaafa qulqulluu ifirkaa hin qaba lakkoo isaa wajjin naaf hima. Okay akkana jedha. Baaybiliin harka jira laal wanta kan siif hima asumaanuu don't give up wanta kan siif hima. Yeroo baaybilii irraa dubbattu. Abshir fati daqiiqaa muraasa qofa furannaa asumaanuu wanni don't give up itti himuu barbaadu
أسمانو وانا تبيخو قبدو بايبلي إنما نافارواتي متيان بايبلي وقال من برتاجر ولت رابي بقولنا مليتشا خناف بايبلي خيس لكويسان هيمي لكويسان سيباسيتن أكا قرآن دري باسي دبته ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله جيتمي لفن وخايا اوكي أكره يا بابلين لكم سوارين كمان إفهم سيجا فتيرا لكن لكويسان كمان ديس خرجا متديس كسمة ديس دونجي بابا كسمة ديس erga dubbistee xalaatochaachuu widaduu fiduu deemtaati dhageega obboleessa kiyya xalaatochaachuu widaduu fiduu deemtaa sun ammoo deebisaa miti xalaatochaachuu widaduu fiduu deemta sun deebisaa miti wanni irra jaame konteekistii mataa ofii qaba waan ta'eef jecha jechuudha garuu xalaatochaachuu lakki xalaatochaachuu widaduun hin beekaa baran baay'ee isa duraan dubbadde gartanii Sheekh Abdulafiis maal jechuudha inni waan inni tufuu deemu hin beekaa saniif hin deebiseef si jedhe gabaabdutti wanni jiru xalaatochaachuu widaduun san konteekistii kanaan waliin qabatu amantaa wajjin wal qabatee waan jiru irratti haati kanke obbolaan kanke abbaan kanke yoo amantaa keetiin adda waan jiru sitti himan xiqqollee isaaf hirrifatiin ititi ajjeesi bakka Yoosifan fidaan biluu kilaanii keessatti kanaaf waan amantaadhaa wal danda'u waan jedhamu nuti ummanni muslimaa islaamummatutti nu ajaja jecha isa sana agarsiisimee na agarsiisana amman sii fidaateeti ittiin rakkatiin sanii qabxii lamaffaadha maal kaafsee ture hanqasii kana siifin fida tole rabbiin ofirraa deebisee itteemi rabbiin ofirraa deebisee itteemiti rabbiin ofirraa deebisu rabbii waan ofirraa deebisuu fi waraanni masqalaa nama miliyoona 14 fixe rabbii waan ofirraa deebisuu fi Atsee Yohaannis ilmaan Oromoodhaa nama 50,000 dirree tokko keessatti gorra'ee amantaa jijjiirsise ilmaan Walloo okay kanaaf maal jedha dhageeffadhu gaa rabbii waan ofirraa deebisuu fi waaqayyo nan deebisaaf gatii isaa lakki maaliif ittiin dalagan reekas taatu kanaaf laal waan takka laal obboleessa kiyya laal wanni jiru maal seete wanni tokko waan gurra namaan seenne waan riyaalitii lafarra jiru wajjin faallaati seera waraana addunyaa keessatti waraanni addunyaa gurguddaan kan gaggeeffame waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa tokkoffaa irratti nama miliyoona 18tu jeefame lammaffaa irratti nama miliyoona 50 dhume miliyoona 68 morma kiristaanaa irra jira baakiyya kiristaanota warri waraana san gaggeesse guututti sigere waraana masqalaa namni gaggeesse waraana masqalaa marsaa 8 gaggeessan marsaa 8 san guutuu katti gaafatamu kiristaanota maal godhuuf gaggeessan laata waraana masqalaa gaafa gaggeessan nama rabbi isaanii gabbaruu isaan dhawwee jiran no musliimoota fixuudhaaf karoorfatanii Istanbul irraa Konstaantinoopil gaaf sanitti gartee isiin wanna turte seentara turte achirraa haani Turkii maanta Turkii yennuun tana jecha achirraati duulan muslimni duula sana irraa deebisuudhaaf Muhammad al-Fatih cabsee Qustantiniyaa seene jecha kanaaf lal waan hin jiraatin dubbachuun bareedaa miti deebisaa keessi deebiseen jira kana alammoo yeroo gartee yeroo falmiidhatii miti akkasin naa hubadhu namni yeroo asteenyee dubbannu waa wallaalaa fi miti seenaa keessa wallaalaa fi miti kitaaba keessa wallaalaa fi miti si galee